Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Du'a isaa fakkaatuun yoo isa wajjin tokko taane, ka'umsa isaa fakkaatuun isa waliin tokko ni taana. Waaqayyo Gooftaan wanta hunda dursee kan turedha. Samiiwwan osoo hin diriirin, fuulli bishaanis osoo hin mul'atin, gaarreen osoo hin dhaabbatin, sagaleewwan dirrisaa osoo hin dhagahamin, laggeen keessa bishaan osoo hin yaa'in, inni amalummaa isaatiin kan turedha. Ifti osoo hin ifin, dukkanni osoo hin haguuggamin, biiftuun ganamaa osoo hin bahin, halkan osoo hin uumamin, urjiiwwan osoo hin ifin, ergamoonni osoo hin uumamin, lubbuun dubbattuu fi foon du'u osoo hin uumamin, hunda dursee, isa mul'atuu fi hin mul'anne dursee, uumama olii fi gadii hunda dursee, Waaqayyoon amalummaa isaatiin kan turedha. Uumama isaa mimmiidhagaa fi ajaa'ibaa taasisee uume. Samii utubaa malee dhaabe. Dachees bu'uura malee bishaan irratti teechise. Samii duwwaa turte irratti urjiiwwanii fi addeessa halkan ibsan. Sa'aatii ishee osoo hin dabarsin ganama karaa bahaa baatee galgala karaa lixaa kan galtu, addunyaa hunda irratti kan iftu aduu uume. Samiiwwan torban uumama gartuu 22 ogummaadhaan kan uume Gooftaan, ogummaa kana caalaa nama ta'ee dhalatee du'ee du'a mo'ee ka'ee ogummaa addunyaa ittiin fayyisitu caala jedhan abbootiin. Maaliif kan hin duune du'eeratii, du'a injifachuudhaaf du'eeratii. Kanaaf kan hin duune waa'ee du'a isaanii dubbannaa. Fannifamee fayyina nuuf kenne, du'a isaatiin kanneen du'an hunda fayyise. Kan nama fayyisu waan ta'eef inni fooniin gidiraa simate. Qabeenya isaa akka ta'etti fudhatee gidiraa lubbuus kan foonis simate. Duuti qabeenya isaa akka ta'etti dubbatamee fi inni tokkichi waa'ee hunda keenyaaf kophaa isaa du'e. Kanneen samiidhaa gadi jiran dhiiga isaatiin fayyisuudhaaf jecha Gooftaan du'e. Namoota lafarra jiran hunda hirmaattota mootummaa samiif taasisuuf jecha inni du'e. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos bu'uura Addaam du'arraa fayyisuudhaaf waadaa seeneen barri 5,500 yoo xumuramu, qulqulleetti Dubroo Maaramiirraa foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan gara biyya lafaatti dhufe. Qulqulluun Yohaannis afaan warqee qiddaasee isaatiin abbaa isaa irraa adda osoo hin bahin dhufe, jireenya isaarraas osoo hin foommin bu'e, sadummaarraa osoo hin hiramin dhufe, tokkummaa isaas osoo hin dhiisin bu'e, teessoo isaa osoo hin gadhiisin foon namaa keessa bulee, guutummaa isaarraas osoo hin hirratin gadaamessa keessatti hafe. Gubbaadha osoo hin hirratin gadaamessa keessatti daangeffame, gadiis osoo ittiin dabalamin dhalatee akkuma jedhe jechi samiirra bu'ee foon Dubroo Maaramiirraa fudhateen nama kan ta'e. Bara sana keessa Yerusaalem bittaa Rooma jala turte. Yeroo sanatti mootiin Room Ingilaandi eegalee hanga biyyoota Arabaatti bulchaa ture. Bara kanatti uummanni biyya Room mirga addaa qabu ture. Gatii badii Addaam balleessuudhaaf, Si'oolii keessaa baasuudhaaf, hidhaa seexanaarraa hiikuudhaaf foon Dubroo Maaramiitiin gara lafaa kan dhufe Waaqayyo Ilmi Abbaa biyya lafaarra simannaa gaariin arganne. Misraachoo qulqulluu Gabri'eelitiin sanyii dhiiraa malee Beetlihemitti yeroo dhalatu hunda kan qabu, hundi kan isaa kan ta'e akka hooma hin qabnetti moora holii keessatti dhalate. Ogummaa fi suurradhaan haadha isaatiif ajajamaatii guddate. Waggaa 30ffaa isaatti harka Yohaannisiin garba Yordaanositti cuuphame. Achittis xalayaa garbummaa keenya nu faqee.
wangeela barsiisaa dhukkubsattoota foonii raajiidhaan dhukkubsattoota lubbuu barumsa isaatiin fayyisaa ture. Iddoo bulee bulaa iddoo oole oolatii barumsa isaa kan baratan kan dhaggeeffatan baay'atan. Gabaasha kan ta'an wadhakkaan barnoota isaa barachuudhaaf, wadhakkaan garmalee waan miidhaguuf bifa isaa ilaaluudhaaf, wadhakkaan nyaata baay'isee eebbisee isaan sooraa waan tureef nyaata nyaachuudhaaf. Kunis kan dhukkubsate dhukkuba isaarraa, kan rakkate rakkina isaarraa fayyuudhaaf duuka bu'aa turan. Tulluu gubbaa bu'uun sagalee guddaadhaan wangeela barsiisaa nama hundaaf akka galuuf fakkeenya adda addaa kaasuudhaan Gooftaan jireenya ta'e sagalee jireenya isaa kan kennu misraachuu gammachuu hundatti himaa ture. Gidiraa fi dhiphina keessa kan jiran sagalee isaa yeroo dhagahan ni jajjabaatu, ni gammadu turan. Kanneen gaddaniif jajjabina, kan dhukkubsataniif fayyina, kan rakkataniif furmaata, kan irrate kan guutu abbaan eebbaa mana cidhaa Dookimaas Qaana Galiilatti haadha isaa Dubroo Maaramii fi barattoota isaa wajjin argame. Bishaanichas gara daadhii wayiniitti jijjiire, buddeenas eebbisee isaaniif kenne. Bishaan irra tarkaanfachaa deeme. Bubbeen jecha isaa dhaga'ee isaaf ajajame. Jinniiwwan sodaachatii isaaf sagadan. Dhukkubsattoota fayyisee, kanneen du'anis du'aa kaasee. Gooftaa du'a isaatiin jireenya kennuuf biyyi lafaa garuu du'a qopheessiteef. Kanneen beela'an waan nyaachiseef, kan dhukkubsatan waan fayyiseef, qooda hojii gaarummaa isaa akka du'uuf yaafannifamu jedhanii du'a itti murteessan. Dursitoonni lubootaa, barreessitoonni, fariisonnii fi kanneen biroo haala kamiin Phiilaaxoosiin akka walitti buusan yaadu eegalan. Namni hunda isaan dhiisanii bakka inni bule bulaa, bakka inni oole ooluun isa duuka bu'uun isaanii isaan dallansiise. Faasikaa kan jedhamu ayyaanni qixxaa gahe. Fariisonnis akkamitti akka qaban osoo yaada jiranuu duuka bu'oota isaa keessaa tokko kan ta'e karaa Yihuudaa seexanni seene. Ayhuudotaaf gooftaa isaa akkamitti dabarsee akka kennu walii galee qarshii 30 lakkaa'aniif dhungatee kenneef. Qarshii 30 fudhate. Qorichi addunyaa qarshii 30tti gurgurame. Akkuma barsiise Dabra Zayititti iddoo Geetesemaanii jedhamutti duuka bu'oota isaa keessa tokko Yihuudaan Ayhuudotaa fi seefii fi eeboo qabatanii kan jiran Fariisota of duuba oofee dhufe. Kanan dhungadhu isaatii of eeggannoodhaan qabadhaa jedheeni tureeti gara Gooftatti dhiyaatee dhungate. Barsiisaa gaarii oolte jedhee hammate. Ayhuudonnis yeroo kanatti itti duudanii qabatan. Kuni mallattoo Yihuudaan isaaniif kenne tureeti. Qulqulluun Yohaannis afaan warqee qiddaasee isaatiin hunda kan qabe qaban, hunda kan bitus hidhan. Ilma Waaqayyoo isa jiraata hidhan, dheekkamsaan isa gottotan, jaalalaan isaan duuka bu'e. Akkuma jedhe duuka bu'oota irraa adda baasanii qabatan. Halkan sun jalqaba gidiraa ta'e.